manni maree bakka bu'oota uummataa guyyaarraa kana walgahii idileesaa kurnaffaa kan geggeessu ta'a. Walgahii idileesaa guyyaarraa geggeessu kanarratti pirezidaantiin mana maree biyyaalessaa Rippaabilika Jibuutii walgahii kanarratti argamuudhaan haasaa kan taasisan akka ta'e ibsamee jira. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee waajjira tokko keessa baay'inni daayirekteerotaaf hooggantoota 140 kan caallee gochuuf akka jiru ibseeti kan inni jiru. Bulchiinsi magaalichaa daayirekteerotaa fi hooggantoota 14,000 ol ta'anii fi guyyaa boriirraa kaasee qormaata kan kennu yeroo ta'u hojjettooti magaalattii 163 ta'anis akka haaraatti kan ramadaman akka ta'e ibsamee jira. Buufatni baaburaa Sabbataadha guyyaarraa kana hojii eegaleeti kan inni jiru. Buufati baaburaa hojii eegale kun yeroo ammaa kana biyyattiin xaa'oo biyya alaatii gara biyya keessaatti galchaa jirtu kan saffisiisu akka ta'ee fi buufati baaburaa kun carraa hojii caalmaatti kan uumu akka ta'e ibsameeti kan inni jiru. Jibuutii fi Itiyoophiyaan bara 2018 dhimma kanarratti walii galanii akka turanis ibsamee jira. Waraana Israa'elii fi Hamaas hangammaatti geggeeffame lammiileen Faalistiin 20 ol ta'an ajjeefamaniiti kan isaan jirani. Kunis immoo baay'ina lammiilee Faalistiin miliyoona 2 fi 200 ol ta'an keessaa 101 akka ta'e ibsamee jira. Jaarsummaadhaan mariin dhukaasa dhaabuu hagammaatti yaalamaa jirus milkii kan hin argatin jiru akka ta'e BBC'n gabaasee jira. Leenjisaan Liverpool tapha kilabni isaanii Arsenaalii wajjin sanbata qabu irratti deeggartoonni isaanii tokkollee akka nafni afeerraa taasisaniiti kan isaan jirani. Ergaan Klopp akka jedhanitti deeggartoonni isaanii sanbata dhuftu quba miillaatiin dhaabbatanii akka isaan deeggaran ibsaniiti kan isaan jiran. Annaneet Tasfaayee yeroo gaarii.